Harka fuune Oromootiyaa akkam naga jirtanii fayyaa keessanii jechuuf akkaataa itti jirru walumaan argaa jirra. Please waan takka ergaa gabaabduu takka ergaa ariifachiisaa ergaa agartee breaking news jettan san agartee please rabbii keessanii jedha. Oromummaa dirqamni Oromummaa isinitti haa dhagahamu. Ergaan tun kan kunoo isii tana mallattoo waan argaa jirtan kan linkiin tun waan haala dhukkubbii Jawaar Muhammadii wal qabatee baay'ee akka tokko akka dhukkubsatu hundi keessan miidiyaa garaagaraa dhagaa jirtanii waan tun isaaf jecha agartee baay'ee isa qarqaartii isa bira haa dhaabannu sagalee haa taanuu fi biliis waan jedhuufi waan kana kallattii tokko qofaan raawwatanii namni hundinuu dhiisaa jiranii konfarmi godhaan jira waan san mirkaneessaan jirtanii mirkaneessuu qabdan jechuu barbaadeeti. Wanti kun nama hundaa keessaa ergamaara na fakkaate linkiin kun namoota hedduuf ergamee kallattii tokko maqamaa fi imeeliitti galcheetuma achumatti saayinoo qofa godhetuma dhiisaara please akkas qofaa miti waan irraa hafu jira waan ta'eef waan kana eega kana gatuuxanii booda kallattimaan haala kana dhufaa please nagartanii nama 2571 qofatu saayin godhee jira jedha. Oromoon nama gatiisan rabbi jedhe abboo waan kana mallaqatti hin baaftu mallaqa wayitii miti abboo rabbi jedhe namni mucaan kun Oromoof miidhame nuuf miidhame. Abboo rabbuma keessanii jedha waan kana bira dhaabadha saayin godha waan kana bira dhaabadha bira haa dhaabannu ni mee agartee waan biraa waan godhaa jirru isin jirtu waan haga dandeenyuutiif qeerroon biyyaa waan dalagaa argartanii isinillee warra keessa jirtan ol baasanii feesbuuk irra haasa'uu qofaa miti fees waan akkana kanneen akteewwan xiyyeeffannaa irra keessanii dalaguu qabdan jechuu barbaadeeti. Wanti kun eega akkana gootanii booda saayin isii jettu tana agartanii amma tana saayin godhi waan jedhu kana gattuxxanii maqaa keessanii fi agartee imeelii isin gaafata maqaa farasteemii laasneemii isin gaafata imeelii keessan asir galchitanii jecha eega imeelii keessan galchitanii booda saayin kajettu kan agartanii kun ammuma saayin godhi bakka jettu sana isiisan gattuxxanii jecha eega gattuxxanii amma waan godheen jirree fi kallattiiwwan gara imeelii keessanii deemaa isiniin jedha. Eega akkas gattuxxanii keessuma bakka kanaa baataniitumaan jiimeelii keessan bira deemtanii jecha jiimeelii jechaan isa kana bira dhuftanii eega dhuftanii booda waan kana gabbantanii dhiifama yeroo tokko hanqara waan banee jiruuf duuba deebii isin garsiisa. Eega akkana jira isin dhufa akkana gabbantanii eega gabbantanii booda haala kanaan amma jira waan saayin godhee jiruuf agartanii haala kanaan tun isinii dhufti jecha with the people isin jettan isinii gad dhufa agartanii waan tun agartee eega isinii gad dhufte isiisan irra gad dhooftanii jecha eega isin irra gad dhooftanii fuula kana ol harkiftanii asuma bira kuno confirm your signature by clicking in here kana gattuxxanii jecha kuno bakka tana gattuqii mallattoo kan kee waan saayin gootisan mirkaneessii please waan guddaa miti wanni kun mallaqaa miti waan xiqqoodha please waan kanarra dirqam goonee haa raawwannu jechuuf eega isiisan gadhufe haala kana eega dhooftanii gattuxxanii amma saayin wan isin saayin goote sun mirkanaa'ee jira jechuudha. Please waan haganaa goonee bira haa dhaabannu jechuu barbaadeeti. Haasawaa kee keessatti yoo dogongora qabaadhee nama folchaa Oromootiyyaa akkasii inshaallah rabbiin agartee isallee baasaa Oromoo tanallee wallahi rabbiin cinqaa keessaa hin baasaa inshaallah. Sagalee tana akkuma agartaniin please walii sheer godhaa nama hundaan gahaa jechuu barbaadeeti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.